Kabajamtoota fi hordoftoota keenyaa har'ammoo isiniif dhiyeessinaa seenaa garaa nama nyaatuu fi laphee namaa nama cabsuudha. Yaa ta'u malee seenaa kana akka armaan gaditti isiniif dhiyeessinaa. Namni kun eenyu jedhama laataa? Gadaa jedhama. Garaa namoota biraarraa dhalatee abbaa fi haati isaa namoota biraa nama biyya kanaan alaa ta'ee dhalateetoo garuu Oromoodhaaf garaa bal'atee akkasumas Oromoodhaaf dhugaa bahee namni kun eenyu laataa? Gadaa jedhee moggaaseef Oromoon ganamaa. Mee kanuma waliin turree ilaallu ta'a. Nu waliin turaa. Gadaan eenyunni? Eessatti dhalate immoo kan jedhu isin ilaallaa. Maal Oromoodhaaf hojjetee? Oromoonis akkamitti maqaa isaa kana moggaaseef kan jedhu har'a kan waliin daawwannu ta'a. Namni gaafa dhalatu eessumatti iyyuu na dhalate dhugaa jirtu lafa kaa'a. Yaa ta'u malee namni kun yookiin namni tokko dachii kanarratti yoo dhalatu akkasumaan cal jedhee yeroo isaa dachii irratti dabarsuu qofa osoo hin taane nama seenaa hojjetu namni sun gaafa du'e kan bool'aa ol haasa'amuuf yaa ta'u nama sanillee nu haa taasisu. Isinoo maal hojjettan laata? Gamanumaan seenaa nama kanaa waliin kan ilaallu ta'a. Nu waliin turaa. Nama kana har'a kan isiniif dhiyeessuudhaaf yaadne nama biyya Eertiraa qofa isaatti irreeffatudha. Tasfayee Gabra'aab yookiin maqaan Oromoo moggaaseef Gadaadha. Ilma moggaasa Oromoo du'aan boqatee namni kun dhugumatti Oromoo jaalataa. Oromoof aarsaa guddaa kaffaleera. Seenaa harka muraa fi harma muraa aannolee fi calanqoo akka gaariitti nama barreessedha. Nama barreessee addunyaatti agarsiisedha. Kitaaba isaa Yeburqaa Zimmitaa jedhu sababa kanaan Habashaan akka malee itti duulteerti. Kitaabni isaa illee akka biyya kanatti akka hin gurguramne hanga sadarkaa dhorkuutti fi akkasumas haala adda addaatiin bifa sadarkaa irra jiraniin haala sodaachisuu irratti illee kan gahamedha. Tasfayee Gabra'aab yookiin Gadaan ilma Eertiraa osoo hin ta'in ilma Oromootilleedha. Nama kanaan namoonnis yookiin namoonni guguddaan fi namootni ciccimoonis akkas jedhuuni nuyi lugama afaanii qabna. Nuyi waa'ee keenya haqas dubbachuu beekna garuu dubbachuun dandeenyu. Waa'ee keenya ni sodaanna. Haamilee dhabuus nurra jira. Haamilees ni dhabna yeroo baay'ee. Sababa adda addaa fi dhiibbaa adda addaatiin jedhuuni waa'ee keenya dhimmamtee seenaa nuuf galmeessitee haqa nurraa qabda jedhuun namoonni hedduu isaanii nama kanaan nama cimaa kanaan Tasfayee Gabra'aab yookiin Gadaa Gabra'aab Oromoon Gadaa jedhee kan itti moggaafate kanaan. Namoonni bebbeekamoon sooshaal miidiyaa isaanii irratti akkas jedhanii ergaa isaanii dabarfachaa jiru. Akkasumas gadda isaanii ibsachaa jiru. Oolmaa guddaa saba kee biraa qabdaa. Du'a keessa innaa dhageenyu guddaa nutti dhaga'ame. Ati nama seenaati. Nama seenas galmeessedha. Yaa ta'u malee afaanuma isaaniitiin afaanuma diinii dubbisuu danda'uun sirna gadaa irratti kan xiyyeeffatee fi boquu uummata Oromoo kan ol qabe kitaaba kee Yeburqaa Zimmitaa yookaan callisuu burqaa. Burqaa kan jedhee katabee firaaf aantummaa diinaaf immoo rifaatu guddaa kan itti agarsiisedha. Seenaan kee darbee dhaloota bira gahaa
maatii fi uummata keetiif immoo jajjabina guddaa siif yaanna jedhanii hawaasni iddoo gargariitii sooshaal miidiyaa akkasumas miidiyaa isaaniitiin dabarfachaa jiru. Namni kun yookiin Tasfee Gabra'aab yookiin Gadaa Gabra'aab barreessaa fi gaazexeessaa beekamaadha. Akkasumas umurii isaa dheeraa seenaa adda addaa barreessuudhaan dabarsee jira. Akkasumas kan dhalate illee Hagayya 22 bara 1960. Maatii isaa haadha fi abbaa isaa naatii biyya Eertiraarraa dhalate. Bakki itti dhalates magaalaa Finfinnee irraa kiiloomeetira 40 kan fagaattu magaalaa Bishooftuuti. Jiraattota biyya kanaa turanii. Akkasumas namoonni dinqisiifannaa isaatii fi akkasumas seenaa inni barreessee fi har'ammoo du'aan boqachuu isaatiin namoonni hedduun gadda adda addaa agarsiisaa jiru. Akkasumas faallaa kana ilmaan Habashaa yookiin ilmaan Immiyyee, ilmaan Minilik arrabsoo adda addaatiin abaaraa jiru. Mee maal jedhan kan jedhu kan walitti deebinu ta'a. Nu waliin taraa. YouTube Roobaa Shoo like, subscribe, share gochuu akka hin daganne. Ilmaan Habashaa nama kana nama guddaa fi nama cimaa kana balaaleffachaa jirti. Gubbaarraa haga jalaatti tokko ishii nafin osoo nafin guutuu ishiitu balaaleffachaa jira. Ilmaan Immiyyee akkas jetti. Barreessaa fi gaazexeessaa Tasfee Gabra'aab yookiin Gadaa Gabra'aabiin addunyaa kanarraa du'aan boqachuu isaatti ilmaan Minilik gammachuu addaa keessa jiru. Du'a isaatti hedduu gammadanii barruu garaa garaa maxxansaa jiru. Keessattuu waa'ee aannolee inni barreesse sana akka waan seenaa irra hin jirreetti, akka homtuu hin uumamnetti odeessaa jirti. Haa ta'u malee dhugaan seenaa galmeessee lafaa qaba. Ilma Immiyyee jibba Oromoof Oromummaa irraa qabduun nama seenaa fi miidhama Oromoo barreesse balaaleffatti. Tasfee Gabra'aab nagaan boqadhu jedhu jechaa jiru. Haa ta'u malee hawaasni adda addaa akkasitti arrabsus ilmaan Immiyyee akkasitti arrabsitus namni kun nama guddaadha. Akkasumas nama cimaadhalleedha. Namichis nama laayyee miti. Kitaabni isaas waan laayyee miti. Waan cimaa qabatee jira. Akkas jedha. Aannolee lijee. Aannolee lijee ega jedheen boodas mucichi abeet abbaatee jedhaan ይህንን ሰማይ ታያለህ የቱን አባቴ ከአድማስ ባሻገር ያለውን ጀዳን አዎ አባቴ ጀዳን እንኳን መሬቱስ ሰማዩ የኦሮሞ ነው ጀዳ ታምኒሳ ዋን አጃይባ ቀበቴ ጅራ ዋን ሴና ንድበትስሌ gara nama nyaataa dhugaa Oromoo nama ibsedha. Seenaan keenya har'aa immoo seenaa nama cimaa fi nama ajaa'ibaa tokko isiniif qabannee dhufne. Namni kun eessa laataa? Oromoon Gadaa jedhee moggaasee fi maaliif Gadaa jedhee moggaaseef laataa? Namni kun eessa jira? Har'oo maal ta'e laataa? Kan jedhu kanuma waliin ilaallu ta'a. Nu waliin turaa. YouTube Roobaa Shoo like, subscribe, share gochuu akka hin dagannee gamanumaan isin yaadachiisuu
barbaanna. Yeroo gaarii nu waliin turaadha. Seenaan nama kanaas kana fakkaataa kan garaa nama nyaatudha. Tasfee yookiin Gadaa Gabraab ji'oota dhukkubsatee kan ture yoo ta'u, magaalaa guddoo Keeniyaa Naayiroobii keessatti wal'aansa fayyaa irra osoo jiru guyyaa har'aa eega dhalatee bara 1960